Waancaa addunyaa bara kanaa ilaalanii dabaluun jetteetta. Nuti akkamitti waancaa addunyaa bara kanarraa fayyadamna anaan jechuu dandeessu. Isa isinitti muufan deema jechuudha. Inni jalqabaa YouTube waa'ee koopiraayitii osoo nutti himiin deemuuf jirtan anaan jechuu dandeessu lakkii isinittan hima. Koopiraayitii wajjin kan wal qabate FIFA fi YouTube'n waliigaltee taasisanii jiru. Waancaa addunyaa bara kanarratti kan inni kan biraa seenaa taphattoota kubbaa miilaa ciccimoo ChatGPT fi Gemini fayyadamuudhaan seenaa kanneen dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Ji'a ana dabalatee hundumti keenya galii guddaa itti argachuu dandeenyudha. Sababiin isaa maalidha yoo jettan waancaan addunyaa bara 2026 jalqabamee jira. Waancaa addunyaa bara 2026 kana wal qabates hundumti keenya doolaara 100 hanga doolaara 1000 carraan ittiin hojjechuu dandeenyu jira. Daanii maalaasuuf ta'a waancaa addunyaa fi galii nuti argannu maaltu wal qabsiisee jechuu dandeessu. Mee fakkeenya tokko isiniif haa fudhadhu. Waancaa addunyaa bara 2022 namoonni ilaalan namoota biliyoona 5 ol yoo ta'an, tapha xumuraa Arjentiinaa fi Faransaay taasisan qofa namoonni ilaalan namoota biliyoona 1.5 olidha. Kana jechuun addunyaa kanarraa namoonni jiran keessaa namoota 5 keessaa namni tokko tapha waancaa addunyaa bara 2022 ilaaleera jechuudha. Namoota waancaa addunyaa bara 2022 ilaalan keessaa immoo namoonni istaadiyeemii keessatti waancaa addunyaa bara 2022 sana ilaalan namoota miliyoona 3.4 olidha. Kana jechuun namoonni biliyoona 4 ol baay'inaan namoota sooshaal miidiyaa fi TV garaagaraa fayyadamuudhaan waancaa addunyaa bara sana ilaalanidha jechuudha. Waancaa addunyaa bara kana irratti immoo namoonni ilaalan kana caala baay'ee dabalu. Sababii isaa muraasa isinitti haa himu. Inni jalqabaa biyyoota waancaa addunyaa kana qopheessanidha. Biyyoonni waancaa addunyaa bara kana qopheessan biyyoota 3 ta'uun isaanii akka waancaan addunyaa bara kana biyyoota baay'eedhaan namoota baay'eedhaan ilaalamu ni taasisa jechuudha. Inni kan biraa biyyoota waancaa addunyaa bara kana irratti hirmaatan dabaluu isaati. Kana dura biyyoota 32 qofatu irratti hirmaata. Bara kana garuu biyyoota 48 irratti hirmaata jechuudha waancaa addunyaa bara 2026 kana irratti. Kanaaf immoo namoonni ilaalan ni dabalu. Biyyoonni kana dura waancaa addunyaa irratti hin hirmaatiin sababa bara kana hirmaataniifis immoo namoonni biyyoota sana irra jiran illee waancaa addunyaa bara kana akka sirriitti ilaalaniif isaan taasisa jechuudha. Kana qofaa miti waancaan addunyaa bara 2022 guyyoota 29 keessatti xumurame. Kan bara kanaa immoo aga guyyoota 39 ni fudhata jechuudha ji'oota tokko oli. Kunillee akka namoota baay'eedhaan ilaalamuu fi namoonni waancaa addunyaa bara kanaa ilaalan akka dabalu ni taasisa. Hayyee namoonni waancaa addunyaa bara kanaa ilaalan ni dabalu nun jetteetta. Nuti akkamitti waancaa addunyaa bara kanarraa fayyadamna anaan jechuu dandeessu. Isa isinitti muufan deema jechuudha. Inni jalqabaa YouTube'ii keessan fayyadamuunidha. Namoonni YouTube'ii kireetiin godhin ammuma YouTube kireetii gootanii YouTube irratti viidiyoowwan waancaa addunyaatii wal qabatan akkasumas immoo seenaawwan garaagaraallee dhiyeessuudhaan waancaa addunyaa bara kanarraa galii gurguddaa argachuu dandeessu. Tole amma akkaataa kamiin akka galii nuti irraa argachuu dandeenyuu fi dhuma irratti immoo koopiraayitiidhaan wanta wal qabatu waan ani isinitti himuuf isinis viidiyoowwan waancaa addunyaatti wal qabatan haala kamiin akka dhiyeessitan isinittan hima. Dhuma irratti immoo koopiraayitiidhaan wal qabate haala kamiin koopiraayitiidhaan akka of eeguu dandeessan isinittan hima waan ta'eef haga xumuraa viidiyoo kana ilaalaa. Yeroo baay'ee YouTube yeroo jalqabdanitti jechuudha namoota viidiyoo nama ilaaltaniif yeroo baay'ee niichi wanti jedhamu jira. Niichi jechuun wanta irratti hojjettan jalqaba murteessuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee waa'ee maallaqaatiin wal qabataniin hojjedha. Amma jijjiiree waa'ee nyaataa yookaan wanta kan biraa yoon hojjedhe viidiyoon kiyya sun namoota biraa hin qaqqabu akkasumas immoo namoonni na hordofaa jiran waa'ee maallaqaatii kan irraa barachuu barbaadan akkaataa hojii onlaayiniitiin hojjetan akkaataa galii argatan narraa barachuu barbaadu waan ta'eef isaan alatti bahee wanta kan biraa yoon hojjedhe isaanis immoo nan hordofanii jechuudha. Kanaaf isinis niitiin amma isin filattan niitii fuutbooliiti jechuudha. Kanaaf kubbaa miilaa wajjin wanta wal qabatu isa irratti hojjetu jechuudha. Isa jalatti immoo sabniitii kan jedhamu jira. Niitii tokko erga filattanii immoo niitiidhuma sana jalatti sabniitiin isaa jira jechuudha. Anama yeroo baay'ee hojii onlaayiniin hojjechaa ture ni beektu. Isa irratti immoo har'a waa'ee waancaa addunyaa akkasumas immoo YouTube'ii akkaataa kamiin akkasiin YouTube'ii irraas immoo galii argachuu dandeessan isinitti muufan deema. Kanaaf isinillee wantoota akkasii yeroo hojjettanitti garuma fuulduraatiif YouTube yeroo jalqabdanitti wanta tokko erga jalqabdanii yeroo hundumaa kan isin hojjechuu qabdan wanta sanaan kan wal fakkaatudha malee isarraa jijjiiruu hin qabdan jechuudha. Kanaaf amma maal gootanii waancaa addunyaatiin akka wal qabatu akkaataa kamiin galii akka argattan isinitti himaa jechuudha. Ani har'a kanan isinitti himu irra caalaatti waa'ee YouTube'iin isinitti hima. Garuu isin kan gochuu qabdan sooshaal miidiyaa hundumarraa galii argachuu waan dandeessaniif Feesbuukii, TikTokii fi YouTube akkasumas immoo isinii danda'ame Instagram irratti viidiyoo wal fakkaataa YouTube'idhaaf qopheessitan isaan kana sadan irratti iyyuu qopheessuu dandeessu yookaan immoo poostii gochuu dandeessu. Yoo isinii danda'ame immoo shortii viidiyoodhaan hojjedha. Garuu immoo namoota yeroo qabdanii fi viidiyoo akkasumas akkaawuntii lama banattanii immoo loongiidhaa fi shortiidhaan illee hojjechuu dandeessu jechuudha. Garuu ammatti shortiidhaan namoonni hojjetan sooshaal miidiyaa kanneeniin akkaawuntii wal fakkaataa, maqaa wal fakkaataa fi
iddoo garaagaraatti bantanii hunduma isaaniiyyuu monetized gochuu dandeessu. TikTokii namoonni bantan immoo TikTokii biyyoota kaffalanii baradhaa yeroo banattanitti viidiyoo YouTube irra jira waan ta'eef akkaataa kamiin akka isa kana banatan jechuudha. TikTokii kana fayyadamuudhaan viidiyoowwan keessan namoota baay'ee bira akka qaqqabu gochuu dandeessu. Sababiin isaas immoo biyyoota addunyaa kanarratti keessattuu biyyoonni immoo TikTokiin itti kaffalu keessaa immoo biyyoonni lama iyyuu waancaa addunyaa bara kanaa warra qopheessan waan ta'aniif isinillee isa kana fayyadamuu dandeessuun isin jira. Kanaaf inni jalqaba kan isin gochuu qabdan maalidha? Sooshaal miidiyaa wal fakkaataa iddoo hundumatti banachuudhaatti yuutuubii dabalatee jechuudha. Yuutuubiis kireet godhachuu qabdu haaraa. Namoonni immoo kana dura fuutbool irratti hojjechaa turtan immoo niisidhuma sanarratti kanarraa dabalataan hojjechuu jechuudha. Inni jalqabaa kan isin irratti hojjechuu qabdan maalidha yoo jennee yaadnu inni jalqabaa taphootuma amma waancaa addunyaa kanarratti dhiyaatan irraa haayilaatiiwwan garaagaraa mummuruudhaan wantoota kan keessan ta'an ediit gootaniitti dabaluudhaan isaan kanneen raawwachuudhaan jechuudha. Galii argachuu dandeessu akkasumas immoo sabiskiraayibii keessan fooloorsii keessan guddisaa deemuu dandeessu jechuudha. Inni kun isa akka jalqabaatti irratti hojjechuu dandeessanidha. Inni kan biraa immoo odeeffannoowwan guyyaa guyyaadhaan oduuwwan kubbaa miilaatiin wal qabatan dhiyeessuudha jechuudha. Isa kana afaan Oromootiin akkasumas immoo Ingiliffaan Amaariffaan isaa kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Ingiliffaa yoo jettan immoo shoort viidiyoo gootanii AI fayyadamuudhaan odeeffannoowwan guyyaa guyyaa dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Isa kanallee piroontiiwwan garaagaraa ChatGPT, Gemini isaan kan fayyadamuudhaan piroontii qopheessuudhaan iskiriiptiillee akka isaan qopheessan gochuudhaan haala kanaan galii argachuu dandeessu. Isa kana haala kamiin iskiriiptii akka qopheeffannu Gemini, ChatGPT akkaataa kamiin akka fayyadamnu YouTube irratti viidiyoowwan baay'een hojjetamanii jiru waan ta'eef isaan ilaaluudhaan qopheeffachuu hojjechuu dandeessu. Osoo ofii keessanii fuulli keessanii mul'atiin jechuudha. Yoommoo isin danda'ame immoo ofii keessanii sagalee keessaniin dubbachaa gubbaarratti immoo suuraawwan garaagaraa fayyadamuudhaan irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa seenaa taphattoota kubbaa miilaa ciccimoo ChatGPT fi Gemini fayyadamuudhaan seenaa kanneen dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Seenaa taphattoota kubbaa miilaa naa kennittanii afaan Oromootiin barreessuu fi dandeessu. Sana booda gara Ingiliffaatti naa hiikuu ni dandeessu yoo barbaadani. Yommuu afaan Oromootiin immoo seenaa kanneen dhiyeessuu barbaadanillee afaan Oromootiinis yoo hojjettan galii irraa argachuu dandeessu wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Yeroon kun yeroo namni kubbaa miilaa ilaaluudha waan ta'eef irra caccaalaatti viidiyoon keessan namoota baay'ee bira qaqqaba. Seenaa keessan kana irratti immoo jalqabaa fi dhuma isaa huukii isaa sirriitti bareechuu qabdu. Yeroo jalqabdanitti jalqaba waan akkasii erga dubbattanii dhumarratti immoo waan akkasiin isinitti himaa gaaffii akkasii gaafattanii gaaffiiwwan kubbaa miilaa gaafattanii dhumarra waan akkasiin isinitti himaa seenaa nama tokko immoo yoo kaastan seenaa nama kana erga kaastaniin booda immoo dhumarratti waan akkasiin isinitti hima jettanii haala kanaan hojjettanii namoonni akka viidiyoo keessan keessa turan akkasumas immoo dhumarra viidiyoo keessan akka jaalatanii ba'anillee gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaan seenaa taphattoota kubbaa miilaa ciccimoo dhiyeessuudhaan isa kanaanillee galii guddaa yeroo itti argachuu dandeessanidha jechuudha yeroon kun. Inni arfaffaan diraamaawwan kubbaa miilaa keessatti mul'atan guyyaa guyyaadhaan wantoota nama dinqisiisan jechuudha. Isaan kanneen guyyaa guyyaadhaan dhiyeessuudha. Waancaa addunyaa waliin wanta wal qabatus ta'uu danda'a. Viidiyoowwan kanneen kana dura turanillee ta'uu danda'a. Isaan kanneen bifa kan keessaniitiin ediit taasistanii voice overii fayyadamtanii akkasumas immoo jalatti immoo barreeffamoota garaagaraa fayyadamuudhaan ediitii gaarii ta'een isaan kanneen illee dhiyeessuu dandeessu. Yommuu ofii keessanii dhiyeessuu immoo hin dandeenye ta'e immoo AI garaagaraa fayyadamuudhaan isaan kanneen illee voice overii kan isaanii fayyadamtanii haala kanaan dhiyeessuu dandeessu jechuudha. ChatGPT fi Gemini immoo akka isaan piroontii isinii kennan gochuu dandeessu. Isa kanaafis haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraa fi inni kanaafaa isinii qabadee dhufe gaaffiiwwan kubbaa miilaatiin wal qabatan dhiyeessuudha. Gaaffiiwwan kanneenis waa'ee taphattoota ta'uu danda'a, waa'ee biyyoota ta'uu danda'a. Gaaffii bakka namoota ittiin ulfaata fa'aa jettanii yaadan gaaffii kanneenif baasuudhaaf ChatGPT fayyadamuu dandeessu. ChatGPT fayyadamtanii gaaffii akkasiin qopheessitanii gaaffii kana immoo isin bifa viidiyootiin qopheessuu dandeessu. Yoo dandeessan ofii keessanii voice overiidhaan jalaa dubbachaa ta'uu danda'a. Gaaffii kanneen keessa immoo namoota tursiisuudhaaf yookaan immoo viidiyoo kana keessa nama tursiisuudhaaf jalqabatti huukiin isin fayyadamtan baay'ee murteessaadha. Ati gaaffii kana yoo deebista ta'e nama kubbaa miilaa danda'uudhaan nama kubbaa miilaa beekuudha jettanii haala kanaan gochuu dandeessu. Namoonni kun immoo koomentii keessa seenanii viidiyoowwan kanneen yeroo ilaalanitti viidiyoon keessan ni ilaalama akkasumas immoo laayikiin keessan ni dabala, koomentiin keessan ni dabala. Kun immoo namoota baay'ee biraa akka qaqqabdan isin taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo akkasii jechuudha. Let's go. First one. Neymar Jr. Second one. Correct. It's Mohammed. Viidiyoowwan akkasii bifa ofii keessaniitiin ediit gootanii qopheessitanii hojjechuu dandeessu. Kanaaf immoo CapCut, Gemini akkasumas immoo ChatGPT qoftiyyuu fayyadamtanii viidiyoo akkasii fa'aa hojjettanii galii irraa argachuu dandeessu jechuudha.
Akka jaafaatti kanan ani isinii qabadee dhufe tilmaama kennuudha. Tilmaama taphoota waancaa addunyaa bara kana irratti dhiyaatan irratti isin tilmaama kennuudha jechuudha guyyaa guyyaadhaani. Tilmaama kanneenis immoo waancaa addunyaa kana irratti taphoota guyyaa guyyaan gaggeeffaman ta'uu danda'a. Taphattoonni akkasii goolii ni galchu jechuu dandeessu. Akkasumas immoo biyyi kun gara waancaa isatti aanutti ni darba jettanii akkasumas immoo biyyi kun gara kanatti ni darba biyyiin kun ni kufa fa'aa jettanii haala kanaan tilmaama kennuudha jechuudha. Tilmaama kana irrattis immoo tilmaama keessaniin alatti namoonni akka koomentii irratti tilmaama taasisan akkasumas immoo namoonni koomentii irratti tilmaama taasisan fooloorsii akka argatan akkasumas immoo namoota yuutuubii ta'an sabiskiraayibii akka argatan haala kanaan viidiyoo qopheessitanii viidiyoo kanneen guyyaa guyyaadhaan upload gochuudha jechuudha. Guyyaatti viidiyoo 2-3 qopheessuu dandeessu akka upload gochuu dandeessu. Sababiin isaa taphoonni guyyaa guyyaatti gaggeeffaman taphoota 1-2-3 waan ta'aniif isa kana irratti xiyyeeffattanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Hayyee viidiyoowwan akkasii hojjechuudhaan yeroon kun ji'a kana keessatti hundumti keessan sabiskiraayibii keessan fooloorsii keessan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti jechuudha. Keessattuu TikTok irratti immoo yeroo itti isin monetaayizd gochuu dandeessanidha. TikTokiin monetaayizd ta'uu danda'u immoo viidiyoowwan garaagaraa ilaachuudhaan banatanii jechuudha. Monetaayizd gochuu dandeessu. Haala kanaan immoo YouTube irratti monetaayizd ta'uu dandeessu jechuudha. Loongi viidiyoodhaanis shoortii viidiyoodhaanis ta'uu dandeessu. Xiyyeeffannoo guddaa taasiftanii akkasumas immoo viidiyoowwan namoota kanneen biroo ilaaltanii isinillee viidiyoowwan sanneen jijjiiruudhaan kan mataa keessanii godhatanii hojjettanii galiittiin argachuu dandeessu jechuudha. Ji'oota kanneen keessatti guyyoota 39 qabdu almost ji'a tokko olidha. Ji'a tokko keessatti immoo YouTube monetaayizd ta'ee qopheeffattanii dhiyeeffattanii hundumti keessan koomentii irratti akka dhuftanii na barreessitan abdiin qaba. Waa'ee koopiraayitii osoo nutti himiin deemuuf jirtan aan jechuu dandeessu lakkii isinittan hima. Koopiraayitii wajjin kan wal qabate FIFA fi YouTube'n waliigaltee taasisanii jiru. Waancaa addunyaa bara kana irratti kan dhiyaatan irratti koopiraayitii istiriikiin akka namoota waa'ee waancaa addunyaa irratti viidiyoowwan gadhiisaniif koopiraayitii istiriikiin akka hin ergamneef FIFA fi YouTube'n waliigaltee taasisaniiru jechuudha. Kanaaf viidiyoo keessan irratti koopiraayitii istiriikiin hin ergamu. Garuu immoo viidiyoon isin hojjettan viidiyoo FIFA irraa fudhattan guutummaan guutuutti yoo ta'u baate gaariidha. Sababiin isaas achirraa fudhattu yoo ta'e guutummaan guutuutti achumarraa fidanii gadhiistu wanta kan keessanitti dabaliin gadhiistu yoo ta'e haayilaayitiiwwan garaagaraa achirraa fidanii gadhiistu yoo ta'e viidiyoon sun kan keessan irratti istiriikii hin fidu yookaan immoo chaanaalii keessan irratti homaayyuu miidhaan qabu. Garuu immoo viidiyoo sanarraa galiin argamu gara FIFA deema jechuudha. Akka kun hin taaneef immoo isinillee of eeggannoodhaan hojjedha. Viidiyoowwan achirraa fidan irratti ediitiiwwan kan keessanitti daddabalaati wantoota haaraa kan keessanitti dabalaati ittiin hojjedha malee kallattumaa wanta achirraa fiddanii asirratti hin gadhiisina. Kanaan alatti garuu chaanaalii keessan irratti miidhaan fidu sabiskiraayibiin keessan ni guddata. Kana gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jabaadhaatii hojjedha. Yeroo hojii gaarii isiniif haa ta'u.